Walwaraansi guddaa waraana bilisummaa Oromoo WBO fi humnoota mootummaa gidduutti Shawaa Kibba Lixaa aanoota hedduu keessatti guyyaa har'aan tana meeshaalee gurguddoodhaan gaggeeffamaa oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n duula waraanaa guddaa maqaa Erbushinnigaa jedhuun erga labsee injifannoo gurguddoo gonfachaa jiraachuus beeksisee jira. Lola guddaa guyyaa har'aan tana Shawaa Kibba Lixaa aanaa Baachoo fi akkasuma gama biraatiin Gooroo bakkoota hedduu keessatti gaggeeffamaa ooleen WBO'n injifannoo guddoo gonfadheetiin jira jedha. Walwaraansi WBO fi mootummaa torbee darbirraa jalqabuudhaan ammoo jabaachuun guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiru. WBO'n Shawaa Kibba Lixaa ammayya Bachoo dabalatee lafoota hedduu keessatti humnoota mootummaa akka baala mukaatti harcaasuudhaan injifannoo guddoo gonfatee jiraachuu beeksisee jira. Kana qofa otoo hin taane ammoo Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Wallisoo jalattis waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humnoota mootummaa hedduu barbadeessuu beeksisee jira. Duula waraanaa guddaa amma WBO'n bane kana mootummaan ammoo ofirraa qolachuudhaaf lafoota hedduu keessatti humna haaraa ramaduus ammoo meeshaalee gurguddoo waliin guutuu Oromiyaa keessatti humnoonni mootummaa WBO wajjin kokkee wal qabuu irratti argamu. WBO'n ammoo duula Erbushinnigaa kanaan injifannoo gonfachaatiin jira jedhu. Raayyaan ittisa biyyattiitis waraana bilisummaa Oromoo WBO giddu galeessaa fi Wallagga Lixaa dabalatee lafoota hedduutti humni keenya barbadeessaa jira jechuudhaan gama fuula miidiyaa hawaasummaasaa Feesbuukiidhaanis beeksisaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n ammoo duula jabaa yeroo ammaan tana gaggeessaa jiru kanaan meeshaalee gurguddoo gonfachuudhaan konoleelota waraanaa ol aanootaanis hedduu isaanii miseensota waraanaa waliin barbadeessee jiraachuus beeksisee jira. Walwaraansichi jabaachuudhaan lafoo fi qilleensarraanis gaggeeffamaa jira. Humni qilleensa Itoophiyaa giddu galeessaa Bishooftuurraa ammoo Shawaa Kibba Lixaa aanota akka ammayyaa gama biraatiin Iluu Qarsaa fi akkasumatti illee Maallimaa Sooddoo dabalatee bakkoota hedduutti haleellaa guyyaa har'aan tana gaggeessaa turuunis himamee jira. WBO'n lola waan jabeesseef jecha ammoo humni qilleensaa humna lafoodhaatiif dirmachuu godhus waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna lafoo raayyaa ittisa biyyattii haleeluurraas akkan deebiin himamee jira. Lola jabaa guyyaa gootuudhaaf Shawaa Kibba Lixaa aanoota hedduu keessatti gaggeeffamaa ooleen humnoonni mootummaa hedduun barbadeeffamuu kan beeksise WBO'n kanneen hafan ammoo madoo muummee hin qabnes waraanni mootummaadhaa ammayyaa fi Baachoo dabalatee haga Gooroo fi akkasuma gama biraatiin Qarsaa keessaayis guuruudhaan gama hospitaala geeffachaa jiraachuus beeksisee jira. Lola kanarratti waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Shawaa Kibba Lixaa qofa keessatti aanoota garagaraatti lola jabaa guyyaa har'aan tanaa yeroo wal fakkaatatti gaggeessaa tureen konkolaataalee waraanaa hedduu barbadeessuudhaanis deemsa raayyaa ittisa biyyattii kutee jiraachuus beeksisee jira. Walwaraansi WBO fi mootummaa yeroo jabaachuun itti fufee jiru kanatti Itoophiyaanis marii biyyaalessaa gaggeessaa jiraachuu beeksisaa jirti. Haa ta'u malee marii biyyaalessaa otoo hin taane kan gaggeeffamaa jiru kun marii biltsiginnaati jechuudhaan ABO dabalatee KFO'dhaa fi ABO WBO'nis ammoo marii biyyaalessa Itoophiyaa gaggeessaa jirra muummee Abiyyi Ahmad jedhanis itti qoosaa jiru. Marichi paartiilee siyaasaa Oromootii fi qaama mootummaa waraanaa jiran kan akka waraana bilisummaa Oromoo WBO hin hammatu taanaan ammoo bu'aan inni fidus hin jiru. Mariin kun ammoo fiixan bahu jechuudhaanis xiinxalaa siyaasaa obbo Jawaar Mohammad dabalatee kan akka Profeesar Maraaraa Guddinaatii fi Jaal Marroo Kumsaa Dirribaatis yeroo garagaraatti dubbataa turuun isaaniitis ni yaadatama. Walwaraansa Oromiyaatti gaggeeffamaa jiru irratti WBO fi mootummaan akkuma guyyaa walitti dhukaasaa jiran humnoonni mootummaatis giddu galeessa keessatti walitti dhukaasaa jiru. Guyyaa har'aan tanaa kaaba Shaggar aanaa Dagam keessatti loltoonni mootummaa raayyaa ittisa biyyattiidhaa hedduun isaanii walitti dhukaasuudhaan wal barbadeessaa jiraachuunis dhagahamee jira. Humni kunneen ammoo dhiiga namoota nagaa guyyaan dhangalaasaa fi
manneen haadha Oromoo hiyyeessa irratti gubuudhaan uummata Oromoo dhiiga boochisaa kan jiran loltoonni mootummaa raayyaa ittisa biyyattii danuun isaanii dhimma kanarratti wal afaan deebi'uudhaan ammoo giddu galeessa Oromiyaa kaaba Shaggar aanaa Dagam keessatti wal afaan deebi'uudhaan walitti dhukaasuun isaanii dhagahamee jira. Hedduun isaanii ammoo manneen uummata gubbatti gubamaa ture kana mormuudhaan wal afaan deebi'anii wal haleeluun dhagahamee jira. Shakkiin hamaan humnoota mootummaa gidduu ture akkuma kanaan dura amma sammaachuun itti fufee haga walitti dhukaasuutis waliin gahanii jiru. Ajajoonni olaanoo raayyaa ittisa biyyattiitis hedduun isaanii ammoo aangoon guddaannaaf mala sababbii jedhuu fi akkasuma sabaa wal qooduudhaan hinaaffaa jabduu keessa galuudhaan ammoo wal balaaleeffachaa kan turanii fi quba walitti qabaa kan turan ammoo sababbii kanaan humni raayyaa ittisa biyyattiidhaa giddu galeessa keessatti aboo shaneedhaan rukutamaa jira jechuun muummee Abiyyi Ahmad Fiildi Maarshaal Birhaanuu Juulaatti dubbii jajjabduu dubbataa kan turan amma kunoo walitti dhukaasa jabaa humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa tureen giddu galeessa Oromiyaa kaaba Shaggar aanaa Dagam gandaa Qondee Gamsoo keessatti ammoo ajajaan kumaa tokkoo fi itti aanaan isaanii ajjeefamuun saaxilamee jira. Hedduunis madaa'uun kan himame ammoo kaaba Shaggar magaalaa Fiichee keessattis qondaalli waraana mootummaa tokko ammoo humna isaanii keessaa kanneen waraana bilisummaa Oromoo WBO deeggartu jechuudhaan shakkana poolisii humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyattiidhaa hedduu isaanii walitti qabuudhaan tarafa magaalaa Fiicheetti ammoo rashanuunis dhagahamee jira. Biltsiginnaa keessatti wal shakkiin guddaan erga uumame kan akka Taayyee Danda'a faana ammoo hidhaa keessa buufamanii qondaaltonni olaanoo raayyaa ittisa biyyattiitis walitti gaarreeffannaa keessa akkuma galanitti jiru. Keessattuu raayyaa ittisa biyyattii keessatti ammoo sabaa wal qooduudhaan Oromoo fi Amaaratti ija walitti diimeessanii ammoo adurreedhaa fi hantuutaas walitti ta'u akkuma itti fufanitti jiru. Humni isaanii godina Qellam Wallaggaa dabalatee akkasuma kaaba Shaggarii fi lafoota hedduu keessatti wal afaan deebi'uudhaan humni silaa waraana bilisummaa Oromoo WBO loluudhaaf bee wal loluu irratti argama. Meeshaalee gurguddoo walitti dhukaasuun hedduu yoo wal ajjeesan hedduun isaanii ammoo meeshaalee gurgurachuun uffata jijjiirratanii badaa jiraachuu maddeen keenyas garasi gabaasaniiru. Mootummaan Soomaaliyaa yeroo garagaraatti himannaa dharaa dhiheessuudhaan itti jiruu fi meeshaalee waraanaa to'annoo tokko malee karaa daangaa biyyattiitiin gaanfa Afrikaa seenaa jiru. Akkaan ishee yaaddeessu Itoophiyaan beeksiftee ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii barbaadu irra deebiidhaan mootummaan federaala Soomaaliyaa dhiheessaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu kan hime. Faallaa himannaa dharaa mootummaan Soomaaliyaa dhiheessaa jiru Itoophiyaan nageenyaa fi tasgabbii uummata Soomaaliyaa obbolaatiif jecha waggoota 30 aarsaa kafalaa jirti jedhee jira. Ministerichi ibsa baaseen ammoo dubbiin dharaa fi itti gaafatamummaa malee aangawoonni olaanoon Soomaaliyaadha yeroo garagaraatti gargaarsa murteessaa Soomaaliyaan deebitee akka biyyatti akka ijaaramtuuf Itoophiyaan taasisaa jirtu waakkachuudhaaf dubbatan baay'ee akka isaan gaddisiisee himee jira. Dhiiga uummanni biyyoota lamaanii wal keessaa qabanii fi walitti dhufeenya aadaa fi seenaa dheeraa gidduu isaanii jiruuf akkasumas ejjennoo cimaa walabummaa qaxanichaa kabajamuu akka qabuuf qabduuf jecha ammoo Itoophiyaan himannaa soba mootummaa Soomaaliyaa kanaaf deebii otoo hin kennine turuu filatee jira kan jedhan. Kana malees ammoo meeshaalee waraanaa xixiqqaan seeraan ala karaa daangaa Soomaaliyaatiin to'annoo tokko malee gaanfa Afrikaa seenaa jiran baay'ee yaaddeessaa ta'uu ibsi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa eere kunni mul'isa. Itoophiyaan duula shororkeessummaa irratti gaggeessituuf ammoo daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan ala taasiftu ammas cimtee akka itti fuftu ibsi ministeerri dhimma alaa biyyattii kun addeessee jira. Somaalilaand ammoo torban darbee ibsa baasteen mootummaan Soomaaliyaa meeshaa waraanaa seeraan ala daddarbuudhaaf kuusaa biyya keessaa qabdullee to'achuu waan hin dandeenyeef naannichaaf yaaddoo uumaa jira jechuudhaan himattee ture.